namni tokko anas ishees firakiyas mati warrakas gootan firashitis miti kalaas kanuma kanaaf warri immoo tarii dheeressaatu nu ergeettanii ta'u ergaa biraa keessa dabarfatanii ta'u waan biraa uumuu barbaadan of qusaddaa isin hin baasu bakka tarii nama kanaan boraraaramuu dandeenya. Araarri kee afaan funyaan hin nattaaf adabadhu too ijoollee keessaa taqqabsiisitoo na biraa bahe. Jaarsummaa sitti ergame daangaa darbitee diddee si kabajee dhiifama si gaafadhee daangaa darbitee akka kiristaanummaatti ati kiristaana miti jedhanii na arrabsanii kiristaanummaa kiyya isaan irratti argisiise. Kaasaa kaffalee hojjettan akka oromummaatti nan kaffala. Kanaan alatti ani mataa irratti isin hin baadhu ishii saree cabcaabota ilma dhiiraa jala kaattan jechuudha. Innuu dhiiraa ofirraa hin dubbatata. Isin gaafamtanii raabigatan zim jedhidee yeroo isin gaafamtanii rukutamtanii mataa keechanirra dhiirri isin dhaabbatee isin bulchaa seenaa dhiirri irra dhaabbatee isin bulchu. Dhaggeeffadhu yeroo tokko waan ta'e isin keessatti ma jechuudha bakka ayollis namoonni si arrabsan suni anaan bakka hin bu'anii. Ana utuu na arrabsanii maan na galchan yeroo maan na galchi na arrabsanii ol fuudhanii gadi na galabatanii I don't care. Ana haadha koofoniif dhiiga waaqayyoo fudhattee boolla jala ciisteertu gini ol fuutanii akka garagarchitan isiniif hin eeyyamu. Daangaa kooti kun. Showmaan immoo afaan hin diddigoo ta'e anis intala showaatiin an diddiga. Inni irree irraan beeku laal waan kana amma fakkeenyaa fi inni otoo kan irraa beeku ta'e kun olaala asina. Otoo inni beekin ijoolleen kun wanta kana hin raawwatan. Kan mawwaaca walitti guurraa isaanuma yeroo na dhageeffadhu. Inni ilma dhiiraa ta'eet inni dubbatachuu waan hin dandeenyeef gara dubartiitiin dhufe jechuudha. Dhiirri biyya kanatti dheeressaa bichaadha kan boo'ee jaalala. Kanaaf ani gabaabumatti jechuudha. Dhugaadhaaf taanaan anaaf ishii tollole. Isuma dhugaati. Anaaf ishii tolitti bu'e. Yoo barbaadan anaaf ishii irratti waan barbaadan godhaa. Anaaf ishii irratti waan barbaadan dubbaddaa. Innaa abbaan kiyyaas boqotee jira. Osoo suuraa abbaa kiyyaa argee maaramii siin jedha dheeressa ijoolleen kun ammaan booda harmee koo lafaa fuudhanii yookaan abbaa koo positan taanan bakkuma jiru barbaade tanan anis waan sarraawwadhan ijoolluma keenyuman itti maxxansan marra saniin booda xoorinnatummaan hin dabyaashan badargeejjinat namaa shanifu. No. Nadage sena nadage examine dhugaa rabbii jechuudha dhugaa siin jedha dheeressa dhiifama si gaafadhe jaarsummaa sitti ergee si kabajee jira akka intala kiristaanummaa tokko hanga ilmi namaa nama kabaju si kabajeen jira kan bade nan kaffalaa kan hafe nan bu'aa jedhee viidiyoo hojjete ofumaa keetti viidiyoo hojjete tokkoffa. Maaliif akkana gootu maaliif suura namaa galgashitu kan lollee naaf ishiidha. Anis ammaan booda ijoollee feekii nan qopheechaa footoo abbaa keetii nan qopheechaa kalas xoorinatuun raasi kaarduu marzaa hallaa darla maan qumaaruun እንደሚያሸንፍ እናያለን. ነለጌ እኔም ፈሪ አይደለም የወለደኝ ሴነ ነለጌ ምንም አይነት ልክ ሊያልፍ ይችላል እችላለሁ ምንም Ani jechuudha otoo foon qonna ani isinitti somne lookishinii kiyyaa isinii fan erga Dubaay hin jira.